Akkam jirtan maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'atu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan keenya afaan keessan afaan saba guddaa kanaan isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 3 koorsii kanaatirra kan jirru paartii kanaan immoo theoretical perspective of international political economy dha jechuudha kan wajjin laallu. Ganna maal jechuudha mata duree masaarraa gaafa kaanu tiyooriiwwan adda addaa yookaan yaadamoota adda addaa waa'ee siyaasa dinagdee addunyaa kanarratti jiranidha jechuudha kan laallu. Egaan perspektiivii gaaf jennu hin beektu perspektiiv jechuun ilaalcha adda addaati waan tokko namuu ija adda addaati ilaala mitire. Beektonni international political economy yookaan siyaasa dinagdee addunyaa kana akkamitti ilaalan kan jedhu jechuudha. Tiyooriiwwan adda addaatu jira yookaan yaadamoota adda addaatu jira. Isaan keessaa warra meejor ta'an sadi ilaalla, warra ijoo ta'an jechuudha. Isaanis liberalism, marxism fi mercantalism ilaalla. Contemporary warra ta'an ammoo yookaan yeroo ammaa kana warra socho'aa jiran keessaa immoo gara dhumaarra ilaalla jechuudha. Hamma dhumaatti akka nafaana taatan isin affeeraa tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan Oliyaad Baaratichadha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa. Hamma dhumaatti nafaana turaan affeerraa kudha miidiyaa keessa miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu akka hin daganne kallattumaan gara tuutoriyaalii eessayyuu akkana duraan naqe. Egaan international political economy yookaan siyaas dinagdee addunyaa jechuun maal jechuu akka ta'e paartii jalqabaa keessatti hiika isaa barree jirra. Paartii kanaan immoo tiyooriiwwan asirratti jiran laalla jechuudha. Tiyooriiwwan sadiitu jira. There are three major theoretical jechuunis ideological jechuudha yookaan yaadamoota jechuudha sadiitu jira. Yaadamoota sadan kun egaa kan isaan irratti yaada adda addaa dhiyeessanii yookaan kan isaan irratti walii galuu didan maal irratti yommuu jettan tokko neecharii international political economy kana uumama isaa irratti jechuudha. Tokko lammaffaan ammoo functioning of international political economy. Akkamitti akka function godhu, akkamitti akka socho'u, siyaas dinagdeen addunyaa kun akkamitti akka function godhu, hojii yommuu hojiirra oolu akkamitti akka function godhu irratti yaada adda addaa dhiyeessuu jechuudha. Isaan kanneen egaa meejarii warra ta'an keessaa tokko liberalismidha. Liberalism yookaan free marketii. Inni lammaffaan marxismidha. Marxismii akka meejarii jedhamee jira gaazexaatti. Marxismiin garuu yeroo baay'ee qeeqxuudha yookaan kiriitikiidha. Kiriitik teoriidha malee meejarii mitis immoo warri jedhaniyyuu jiru jechuudha. Inni sadaffaan maalumaafuu merkantalizimiidha yookaan naashinaalizimiidha. Jechuunis merkantalizimii yookaan immoo developmental faa yeroo jedhamee waa'uutu jira addunyaarraa keessatti biyyoonni akka Japan faanti yeroo itti gargaaraman jechuudha. Mee grasp goona tokko tokko laaluun dura just akka cuunfaatti jechuudha yeroo tokko grasp goona jara kana. Merkantalizimiin isaan keessaa isa duriidha yookaan dulloomaadha. Mercantalismis the oldest of the three. Sadan keessaa mercantalismiin dulloomaadha yookaan kan dur turedha. Founderiin yookaan abbaa mercantalismii jedhamuudhaan kan beekamu Frederick Listidha. Frederick List 1789 hamma 1846 nama jiraatedha. Frederick List egaa abbaa intellectual father of mercantalistidha jechuudha namichi kuni. Egaan mercantalistiin jechuudha responsii yookaan dubdeebii eenyuti gaaf jettan classical economics'tiiti. Classical economics jechuun egaa economy warri economicsii keessatti barattu economicsii free marketii deeggaruudha yookaan immoo laissez-faire jechuudha. Isa Adam Smith deeggaru kana Adam Smith abbaa economicsii jedhamuudhaan namicha beekamu ni beektumini. Adam Smith 1793 kan jiraate isaaf duub deebii kennameedha jechuudha yookaan response deebii laattameedha jechuudha. Jechuunis
filoosofii Adaamizimiis kana hordofee kan dhufedha jechuudha merkantalizimiin. Sababni isaas Adaamizimiis kan inni deeggaru liberaalidha, liberalizimiidha jechuudha. Amma laalutti jirra liberalizimii ilaalla tokko tokkooni. Adaamizimiis liberalistiidha. Frederick List ammoo mercantalistiidha jechuudha karaa biraatiin. Marxism by contrast is the youngest of the three. Marxismiin immoo isaan sadan keessaa iyyuu youngestidha, baay'ee ijoolleedha jechuudha, daa'ima kan reefuuti akka jechuuti. Marxismiin isaan keessaa kan yeroo dhiyooti jechuudha, kan yeroo baay'ee kan ture mercantalismii yommuu ta'u, Marxismiin garuu kan yeroo dhiyooti. With the end of both communism and the import substitution strategies of many less developed countries, LDC jechuun less developed countries yookaan biyyoota least developed countries, biyyoota hin guddatin jiran jechuudha. Egaan end of communism jechuun yeroo Soviet Unioniin diigame jechuudha. Cold Warriin booda yeroo Soviet Unioniin diigame jechuudha. Communismiinis achumaan biyyoo nyaatte hin duute. Ergasii jechuudha communismiin erga kufeen booda the relevance. Egaa communismiin kufe jechuun biyyoonni least developed countries warri ta'an kunniin since mid 1980s jechuudha, 1980moota irraa jalqabe, gidduu sanaa jalqabe jechuudha. Import substitution strategy kanadha ture kan isaan fayyadaman jechuudha. Importii bakka buusuu akka jechuuti. Strategy akkasii kana fayyadamu turan biyyoonni kun erganaa. Kanaaf the relevance of Marxism yookaan barbaachisummaan Marxismii maal ta'a dhufe gabbu'aa deeme jechuudha. Sababni isaas Raashiyaa irratti ilaalame komunizimiidha. Marxismiin kan inni deeggaru komunistii jechuunis komunizimiidha kan inni deeggaru. Sadarkaayyuu qaba, feezii qaba. Marxismii filoosofii isaa gadi fageenyaan qo'anni ta'e feezii qaba gara komunizimiitti dhumni gooliin dhumaa komunistii akka taatudha biyyi tokko. Just Raashiyaan hin kufte gaa milkoofne komunizimiidhaan Soviet Unioniin. Marxismiinis achumaan gadi bu'aa dhufe bakka olaanaa kan argachaa dhufe immoo liberalismiidha jechuudha. Liberalism. While the influence of liberalism showed growth. Liberalismiin guddachaa dhufe biyyoonni baay'een har'aa liberalismii hordofaa jiru. Hubadhaa, liberalismii hordofaa jiru jechuudha. Around the world, gaa addunyaa irraa keessatti jechuudha, more and more countries are accepting liberal principle. Biyyoonni baay'een qajeeltoowwan liberalistiiti jechuudha kan isaan fudhatan har'aa yeroo har'aa kana. As they open their economies to import and foreign investment. Sababni isaas biyyoonni baay'een jechuudha har'a economy isaanii bananii jiru. Economy isaanii cufan gaaf jennu mercantalismii ta'a, autarkii jedhama inni suni itti dhufna. Economy isaanii garuu ni banu biyyoota alaatiif jechuudha. Kana jechuun alaanii galchu, algalchii yookaan importii ni jira jechuudha. Still alaanii galchu. And foreign investment yookaan investimentiiwwan alaa jechuudha. Investoroota alaatiif iddoo ni qabaatu. Just investoroonni alaa dhufanii akka biyya keessatti invest godhaniif iddoo ni laatuu fi scale down the role of the state in the economy jechuunis roolii yookaan gahee biyyi tokko economy yookaan diinagdee keessatti qabdu gadi bu'aa dhufee jira jechuudha. Biyyoonni baay'een gadi buusaa dhufaniiru. Mootummaan economy keessa akka hin seenne harka akka keessaa fudhatu jechuudha. And the shift to export-led growth strategies. Export-led jechuun balance of trade keessatti biyyi tokko baay'ee akka ala ergituu fi xiqqoo akka alaa galchitu jechuunis waan barbaaddu baay'ee isaa keessatti ni oomishatti, baay'iftee immoo ala ergatti jechuudha. Kanaaf gaafa san balance of trade ni dabala jechuudha.
Jestin beektuun baay'ee olaa galchitu ni miidhamti yoo baay'ee ergite irra fayyadamti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyyoonni baay'een garamitti shifti ta'aa jira jechuudha. Ikoonomiin biyyoota baay'ee gara ekspoortii leediitti shifti ta'aa jira. Yoo dandeettiin jiraate dhagaa. Amma gaa tokko tokkoon laalla jechuudha. Tokko tokkoon sadan isaanii meejar warra ta'an laallee warra kontemporarii immoo gara dhumaarra laallaa. Hamma dhumaatti nafaana ta'a ammas hin nuffinaati. Mercantalism or nationalism jennee waamuu hin dandeenya maqaa biraatiin. Maalidha mercantalismiin yoo jettanu it is theoretical and ideological perspective dha jechuudha. Yaadamadha yookaan xiinyaada ta'ee xiinyaada akkamidha yoo jettan which defends a strong and pervasive role of state in the economy. Strong and pervasive role jechuun biyyi tokko economy yookaan dinagdee keessa sirritti akka galtu jechuudha. Pervasively sirrumatti akka galtu yookaan harka akka dheereffattu jechuudha economy keessatti. Beektuuti heavy handed akka ta'u harki ishee akka dheeratu jechuudha dinagdee keessa akka galtu biyyi yookaan mootummaan akka galu command economy jechuun dandeessu fakkeenyaaf command economy. Kanaaf boosiin domestic jechuunis domestic trade daldala biyya keessaa fi international trade keessa daldala alaas haa ta'u kan biyya keessaa keessa biyyi rooliin ishee pervasive akka ta'u olaanaa akka ta'u jechuudha. Kan isaan deeggaran akkasittidha. Investimentii keessa faayinaansii keessas mootummaan akka sirritti harka galfatu maal godhu jechuudha barbaadu. Warri merkantalizimii akka kanatti amanu jechuudha. Mootummaan sirritti dinagdee keessa galee to'achuu qabaa waan jedhu jechuudha. In international trade, for instance, daldala addunyaa keessatti jechuudha. Daldala addunyaa keessatti mercantilism emphasizes the importance of balance of payment surplus. Balance of payment surplus jechuun economicsii keessatti ni barattu yookaan ni beektu ta'a. Of akka dandeessu biyyi tokko jechuudha. Of akka dandeessu daldala biyyoota biroo wajjin qabdu keessatti injiramini ekspoortii irraa impoortii gaafa hir'iftanu yoo pozitiivii ta'e sarpilasiitu argama jechuudha. Yoo guddaa ta'e pozitiivii yoo ta'e yoo negatiivii ta'e immoo balance of payment surplusii miti jechuudha kan jiru. Trade with other countries biyyoota biraa wajjin yemmuu daldaltu jechuudha. And to this end, it often promotes an extreme policy of autarky to promote national economic self-sufficiency. Kun hundinuu autarky ibsuuf jechuudha. Autarky jechuun maal jechuudha? Biyyi tokko closed economy yeroo gargaaramtu jechuudha. Jechuunis ofiima ishee yeroo isolate of goote adda baaftee ofiima ishee of dandeesse jechuudha. Self-sufficiency jechuun kan biraa wajjin daldaluu hin barbaaddu baararii adda addaa karaa irra keessi just ofiima of dandeesseema yeroo itti jiraattu jechuudha. Economy ishee yeroo cuftu jechuudha karaa biraatiin. Yookaan closed economy yeroo gargaaramtuudha autarky jechuun extreme policy of autarky. Egaa biyyoonni baay'een addunyaa amma yeroo kanatti guutumaan guututti autarkyidha jechuu hin dandeenyu. Garuu extreme yeroo ta'u jira yeroo fiixee ga'utu jira jechuudha autarkiin. Autarkyidha jechuun guutumaan guututti autarkyidha jechuun isolationismii fayyadamteetti jechuudha biyyi sun biyya kam wajjinuu hariiroo daldalaa hin uumtu jechuudha. Guutuma guututti autarkiidha jechuu yoo jennu garuu hamma tokko autarkii jechuu hin dandeenya jechuunis baarariiwwan gufuuwwan impedimentii adda addaa ni keessi of dandeessee jiraachuu barbaaddi biyyi kamuu jechuudha. Maaliif waan tokko gaafa ala impoorti gootu waan ishee miidhuuf yoo ekspoorti goote immoo itti tolaayyuu. Kanaaf self sufficiency jechuun of dandeessee jiraachuu biyya biraa wajjin daldala dhaabu. To promote national economic self-sufficiency promote gochuuf yookaan jajjabeessuudhaaf egaa warri kun merkantalistoonni akka kanatti gorsu jechuudha. Faallaa kana liberaalistoonni garuu free marketidha kan isaan gorsanii itti dhufna jechuudha. Jaarraa 21ffaa amma keessa jirru kana keessatti
mercantilism or neo-mercantilism. Neo-mercantilism jechuun egaa mercantilismii ta'ee bifa haaraadhaan jechuudha. Mercantilismii haara'e jechuu keenya bifa haaraadhaan yaadota haaraa ofitti dabalee jechuudha. Isa sanarraa xiqqoo riifoormii ta'e yaadota haaraa itti dabalatee jechuu keenya. Sophisticated and interventionist role of state in the economy defend godhu jechuudha. Maal jechuudha? Sophisticated or complex wal xaxaa kan ta'ee fi interventionist jechuun immoo biyyi immoo diinagdee keessa harka galfattu jechuudha. Kanaaf isa sana jajjabeessu jechuudha. Biyyi harka dheeraadhaan diinagdee keessa galuu qabdi jedhanii jajjabeessu merkantaalistoonnis ta'e neo merkantaalistoonni jechuudha. For example, fakkeenya yommuu fudhattanii the role of identifying and developing strategic and targeted industries. Targeted industries jechuun industiriiwwan tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti warri akka kunoo aircraftii faa warri ta'an kunniin jechuudha. Industiriiwwan tokko tokko irratti target godhu industirii sana sirriitti jajjabeessu adda baasanii jechuudha. Through means of including tax policy adda addaa baasuudhaan industirii sanaaf taaksii gadi hir'isuu faa ta'uu danda'a. Maal subsidization faa ta'uu danda'a. Diggoma laachuudhaan jechuudha yookaan gargaarsa laachuudhaan. Banking regulation liqii baankii maalii kana faa labor control humna namaa to'achuudhaan interest rate management dhala baankii dhala qarshii manage gochuu to'achuudhaan karaa kana hundumaan gaa biyyi tokko ikoonoomii keessa sirriitti galuu qabdi waan jedhu gorsu jechuudha yookaan advokeetonni kunniin jechuudha. Egaan merkantalistoonni jechuudha the contemporary IPE. Contemporary IPE jechuun gaa isa ammaa jechuudha. Siyaas dinagdee isa ammaa keessatti in the recent experience of Japanese fakkeenyaaf akkuma sila isiniin jedhe Japan mercantalistiidha jechuudha. Garuu mercantalistii ofiin hin jettu developmental state ofiin jetti yookaan mootummaa maal jedhama mootummaa misoomawaa South Korea kibbaa yemmuu fudhattan Taiwan yemmuu fudhattan China yemmuu fudhattan national political economy isaanii yookaan siyaas dinagdeen biyyoolessaa isaanii maalidha? Mercantalistiidha jechuudha. Ofii isaaniitii garuu mercantalistii ofiin hin jedhanii instead of the term mercantilism ofiin jechuurra ofii isaaniitii maal jedhu ofiin jedhu these states of the East Asia egaa biyyoonni kun biyyoota baha Eeshiyaati. Specifically Japan. Fakkeenyaaf Japan yemmuu fudhattan Kooriyaa kibbaa yemmuu fudhattan Taiwan yemmuu fudhattan termii kana maal jedhanii waamu qooda mercantalistii ofiin jechuun developmental state approach. Kana gara boodarras ilaalla amma tokko tokkoon gaafa contemporary addunyaa ammaa keessatti fakkeenya warra ta'an isa kan Ameerikaa kophaatti ilaalla, kan Jaapaan ilaalla, kan Jarmanii ilaalla kaasnee jechuudha. Achi keessa Jaapaan egaa asumaanii developmental stateidha jechuudha. Developmental state limaataawii mangistii yookaan mootummaa misoomawaa isa jennu kana jechuudha. Well egaan amma kana yoo jenne inni lammaffaan liberalismidha. Liberalism amma mercantalismii keessatti wanti isin jedhamu murachuu qabdan gaheen mootummaa yookaan gaheen biyyaa ekonomii keessatti baay'ee pervasiividha, strongidha jechuudha. Harki biyyaa ekonomii keessa dheeratee seena jechuudha. Command economy fakkaata. Mootummaatu ajaja waan oomishamuu qabu, waan daldalamuu qabu, waan gurguramuu qabu, even gatii hundaa mootummaatu baasa jechuudha. Harki mootummaa dheerachuu qabaadha. Diinagdee keessatti heavy handed of states ta'uu qabaadha.
akka liberaalizimitti ammoo egaa teoriin tokko liberaalizimii jedhamuudhaaf akkuma isin jedhe kana duras dhala namaa raashinaaliidha dhalli namaa jedhee kan yaaduu fi kanaaf homtuu gidduu galuun hin barbaachisu, interventionizimiin hin barbaachisu, ofumaasaa dhalli namaa of danda'ee jiraachuu hin danda'a. Mootummaa yoo ta'e haala mijeessuu waan adda addaa gochuu irraa kan hafe harka keessaa fudhachuu qabaadha gaama ekonomii keessattis. Kanaaf liberalismiin IPE defends the idea of free market jechuudha. Yookaan liberalismiin siyaas dinagdee addunyaa keessatti kan isaan defend godhan yookaan kan isaan deeggaran maalidha? Yaada free market systemii. Gabaa sirna gabaa bilisaa jechuudha. Sirna gabaa bilisaa jechuun immoo maal jechuudha? Free trade daldala bilisaa. Trade liberalization daldala maal gochuu liberate gochuu jechuudha. Karaa biraatiin mootummaan keessa galuu dhiisuu jechuudha. Taphattoonni ni jiru, taphattoonni biraan ni jiru. Aktaroonni jechuudha. Tapha kubbaa miilaa yommuu ilaaltan taphattoonni ni jiru. Mootummaan akka daanyaatti yookaan akka abbaa murtii akka riifariitti taphachiisuu qaba malee keessa galuu hin qabu. Keessa galee taphachuu hin qabudha jechuudha akka liberaalizimitti. And free financial finance fi akkasuma foreign direct investmentiin jechuudha filoonii keessa mootummaan galuu hin qabudha. Free market system yookaan sirna gabaa bilisaati kan isaan defend godhan jechuudha. Removing impediments or barriers. Barriers yookaan gufuuwwan karaarraa kaasuu jechuudha amma kaayyoon isaanii. Gufuu karaarraa kaasu. Free to the free of flow of goods and services jechuun goodsii fi sarvisiin yookaan meeshaalee fi tajaajiloonni akka bilisaan akka isaan socho'an gufuu karaarraa kaasudha jechuudha. Gufuu kan tokko immoo gufuu kan itti ta'u maadha jechuudha mootummaadha jechuudha yookaan biyyadha. Biyyi keessa galuu hin qabdudha bakka yoo keessa galtu gufuutti taatiidha. Fakkeenyaaf kan akka impedimentii yookaan baareersii ta'uu kan danda'u fakkeenyaaf biyyi kan baaftu keessaa jechuudha. Kootaa fa'aa taarifa fa'aa ta'uu danda'a. Isaan kun baareeriidha jechuudha. Amma akka mercantalisimitti kootaa baareersiiwwan adda addaa kana kootaawwan akka taarifa adda addaa kana mootummaan hin fe'a. Mootummaan gidduu galee waan akkasii gaafa godhu tireedii gidduu gaafa galu jechuudha. Baareersiitu jira jedhama gufuutu kaa'amee jira. Garuu akka liberaalizimiin jedhutti garuu gufuuwwan kunniin karaarraa kaafamuu qabudha jechuudha. Karaarraa kaafamuu qabudha. The foundational value and the principle of liberalism jechuudha. Baareerii yookaan impedimenti gufuu karaarraa kaasuuni sona ijoo yookaan sona bu'uuraa fi qajeeltoo liberalizimiiti jechuudha. Well, consensus among advocates of free trade is yookaan liberalism jechuu keenya consensus jechuun waliigalteen jechuudha. Advocatiin yookaan immoo advocateonni yookaan gorsitoonni just warri liberaalistoota jechuu keenya warri yaada liberalizimii kana gaggeessanii maal irratti waliigalu yommuu jettan free trade is that it reduce prices. Free trading yookaan daldalli bilisaa maal godha jedhu gatii gadi buusa. Gatii meeshaalees ta'e gatii sarvisii tajaajilaa gadi buusa. Raises the standard of living. Standardii jireenya maal godha ni dabala. Makes a wider variety of products available. Kana ka economy keessatti sin beektu gaafa kana maaltu ta'a? Productiiwwan adda addaa akka available ta'an akka argaman akkuma salphaatti jechuudha. Yommuu gatiin gadi bu'u akkas taasisa. And contribute to improvement in quality of goods and services. Gaafa sana qulqullinni meeshaaleetii fi tajaajila maal ta'a? Improve ta'a jechuudha. Hin fooyya'aa deemaa jedhanii amanu. Removing barriers to the free movement of goods and services encourage. Baarariiwwan kana karaarraa kaasuun jedha. Baararii maalitti baararii ta'an? Gufuu daldala bilisaatti kan ta'an kana karaarraa kaasuuni goods yookaan meeshaaleenii fi tajaajiltoonni
akka bilisaan socho'an gargaara. Kun immoo maal jajjabeessa yookaan encourage godha. Countries to specialize in producing certain goods and contributes to the optimum utilization of resources such as land, labor, capital, and entrepreneur ability. Economic isaan kunniin land, labor, capital, and entrepreneur ability economic resource jedhamini economicsii keessatti ni beektu. Isaan kanniin jechuudha optimum utilization. Akka optimum utilization jechuun sirriitti akka itti gargaaramu fi biyyi sun jechuudha sirriitti akka itti gargaaramtu resourceewwan kan. Resourceewwan kanatti resourceewwan akka lafaa, humna, kaapitaalaa fi entrepreneur ability yookaan dandeettii humna namaa kanatti jechuudha akka sirriitti itti gargaaramtu godha. Kun immoo comparative advantage waan jedhamu fida. Resource ishee sirriitti yommuu itti gargaaramtu waan qabdu sana osoo qisaasessin jechuudha. Optimum utilization jechuun utuu qisaasessin resource isheetti seeraan yommuu gargaaramtu biyyi tokko jechuudha. If countries focused on what they do best and freely trade their goods with each other, biyyoonni jechuudha focused on what they do best, waan gochuu danda'an irratti yommuu xiyyeeffatan, and freely trade their goods with each other, meeshaalee karaa bilisa ta'een yommuu walirraa bitanii gurguran yookaan daldalan, all of them would benefit. Hundi isaaniitu maali hin fayyadamu jedhanii amanu jechuudha jarri kun liberaalistoonni jechuudha. The concept that captures this idea is known as comparative advantage. Comparative advantage jedhama conceptiin kun immoo jechuudha. Comparative advantage jechuun maal jechuudha? Hiika isaa ilaallaa walumaa wajjin. Comparative advantage refers to comparative advantage jechuun egaa refers to one country's ability to produce good or service more efficiently and inexpensively than others. Biyyi tokko resource qabdu fayyadamte jechuudha. Resource qabdu fayyadamte gudi yookaan meeshaalees ta'u service tajaajila yommuu karaa efficient ta'een karaa sirriitti jechuudha yommuu oomishuu dandeessee fi salphumatti inexpensive jechuun salphumatti utuu gatii guddaatti hin baasin jechuudha yoo oomishuu dandeessee biyya biraatti gurguratte jechuu keenya. More sinii ibsuudhaaf maal jechuudha fakkeenya fudhadhee siniif ibsu Keeniyaa fi Itoophiyaa fudhan. Keeniyaa fi Itoophiyaa. Amma Itoophiyaan resource wayii qabdi, Keeniyaanis resource wayii qabdi. Mitiire? Resourcein sun Keeniyaa keessa kan jiru sun Itoophiyaa keessa hin jiru ta'a. Itoophiyaa keessa kan jiru immoo Keeniyaa keessa hin jiru ta'a. Akka konseptii comparative advantage kanaatti egaa Itoophiyaan resource ofii jechuudha. Resource sana salphaatti argachuu dandeessi karaa inexpensive ta'e. Karaa salphaa ta'e jechuudha. Gatii salphaadhaan maaliif harkaa qabdi gaa. Efficiently akka fayyadamtu immoo ishii taasisa. Kanaaf resource sana jechuudha fayyadamtee waa oomishtee gara Keeniyaatti achi ergiti jechuudha. Fakkeenyaaf kophee maa jennu kophee tokko Itoophiyaan oomishtee gara Keeniyaa ergitaa jennu fakkeenyadha beekaa. Kophee sana oomishuudhaaf Itoophiyaan resource qabdi, Keeniyaan immoo hin qabdu. Kanaaf kophee sana resource sana akka salphaatti gatii salphaadhaan argachuu dandeessi of harka qabdi waan ta'eef efficiently immoo oomishtee Keeniyaatti ergiti. Keeniyaan immoo waan Itoophiyaan hin qabne Itoophiyaaf ergiti jechuudha. Kana jechuun resource Keeniyaan qabdu sana Itoophiyaan immoo hin qabdu ta'a. Fakkeenyaaf xaa'oo yommuu fudhattan alaa yommuu galu jechuudha. Biyyi xaa'oo gashitu sun fakkeenyaaf Gibxi haa jennu, Gibxi resource xaa'oo irraa oomishtu qabdi. Itoophiyaan immoo hin qabdu resource sana, Gibxi xaa'oo gara Itoophiyaatti ergiti jechuudha. Effectively efficiently oomishtee ergiti. Itoophiyaan immoo Gibxi irraa bitatti. Itoophiyaan karaa biraatiin immoo Itoophiyaan immoo waan Gibxi hin qabne Gibxiif ergiti jechuudha. Kun comparative advantage jedhama jechuudha. Comparative advantage jedhama. Gabaabumatti afaan salphaatiin yommuu isin ibsu waan ofii waan qabdu ala ergita, waan hin qabne immoo alaa galfattaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti wal fayyaddaa jechuudha. Kanaaf amma asitti maal jenne
all of them would benefit. Hundi isaaniitu fayyadamu jechuudha. Akkamitti fayyadamu yommuu jettan akkumaan asitti isinii kaase resources san ofii isaaniitiin qaba waan ta'eef alaa bitatu, warra qaban immoo asii achi ergu jechuudha. Kanaaf wal fayyadu, akkatti comparative advantage jedhama inni akkasii. However, haa ta'u malee yeroo ammaa kana mul'achaa kan jiru the theory of comparative advantage has been undermined by the current wave of economic globalization. Dambalii ikonomii ammaa yommuu ilaaltan garamitti deemaa jira? Gara competitive advantage'itti deemaa jira. Comparative advantage'n undermined ta'aa jira jechuudha, yookaan dhabamaa deemaa jira beekaa. Hir'achaa dhufee jira. Sababni isaas current wave of economic globalization'itu garamitti deemaa jira? Gara competitive advantage'itti deemaa jira. Competitive advantage jechuun immoo just waan wal fakkaataa oomishu gatii salphaadhaaf gurguratu, wal dorgomuuf jecha jechuudha. Gatii salphaadhaaf gurguratu, just waan akkasii tooftaa akkasii yookaan immoo caalchisanii oomishu, quality faa caalchisanii. Fakkeenyaaf bilbila kan oomishu biyyoota baay'eedhaan yeroo ammaa yoo fudhattan, Chaayinaan, Ameerikaan, Jaappaan maaliin kun bilbila oomishuu danda'u. Bilbila ni oomishu, garuu amma gaa wal dorgommii jira jechuudha. Jarri hunduu bilbila oomishu waan ta'eef wal dorgommii kana keessatti Chaayinaan yookaan gatii gadi salphistee gurguratti kompitaatarii ta'uuf, dorgomtuu ta'uuf, yookaan Jaappaan. Ameerikaan immoo yookaan quality dabalti. iPhoneii fakkeenyaaf yoo fudhattan quality'n isaa baay'ee olaanaadha. Bilbiloonni akka Apple'iiwwan kunniin jechuudha. Kanaaf akka kanatti quality dabaluudhaan faa best gochuudhaan faa akkasitti competitive advantage fayyadamaa jiru amma yeroo har'a. Competitive advantage jechuun akkuma isiniin jedhe yookiin quality dabaluu yookaan gatii gadi hir'isuudhaan wal dorgomu jechuudha. Comparative advantage'n hafaa dhufee jira jechuudha. Well, the production of goods and services is strongly influenced by costs. Akkuma amma isiniin jedhe dhagaa mala goods and services jechuudha. Oomishni isaanii yeroo baay'ee amma gaa kan inni influenced ta'aa jiru gatiidhaan, gatii gabbuusuudhaan yookaan ol kaasuudhaan ta'uu danda'a. Arbitrary specialize gochuudhaan, waan sanarratti specialize gochuudhaan, and the government and the corporate policy adda addaa baasuudhaan jechuunis imaammata adda addaa baasuudhaan, mootummaan gidduu galuudhaan kanaan maal ta'aa jira? Influence ta'aa jira. This development is thus mark shift from the conventional theory of comparative advantage. Theory comparative advantage kana kun garamitti shift ta'aa jira jechuudha, yookaan garamitti jijjiiramaa jira? Gara competitive advantage'itti jijjiiramaa jira jechuudha. Comparative advantage maal jechuu akka isinitti himeera, competitive advantage'inis maal akka ta'e immoo isinitti himeera. As a result, sababa kanaani despite global acceptance of the concept of free trade yookaan daldalli bilisaa kuni sadarkaa addunyaatti yoo fudhatama argate iyyuu government is constituted to engage in protectionism. Mootummoonni protectionismii yerootti fayyadaman argina jechuudha. Protectionism jechuun maal jechuudha? Indaastirii biyya keessaa balaa indaastirii alaarraa tiksu jechuudha. Yookaan indaastiriin biyya keessaa akka compete godhu, addunyaa wajjin akka dorgomu, akka inni gabaa keessaa hin baane jechuudha. Gabaa keessaa dhiibamee akka hin baane indaastiriiwwan biyya keessaa tiksu jechuudha protectionism jechuun. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti kopheen ni oomishama miti? Kopheen ni oomishama. Indaastiriiwwan kophee oomishan ni jiru Itoophiyaa keessatti. Kanaaf jecha kopheewwan alaa galan indaastiriiwwan keessaa warra kophee oomishan akka isaan affect hin goone yookaan hojiin gabaan alaa akka hin baafne kopheewwan alaa galan irratti yookaan taarifa dabaluu ta'a yookaan kootaafaa dabaluudhaan warra keessaa kana tiksuudha jechuudha. Alaa baay'een akka hin galle. Sababni isaas indaastiriiwwan keessaa ni miidhamu gabaan ala bahu gaafa sana waan ta'eef. Kanaaf biyyoonni baay'een irra protectionismii fayyadamaa jiru jechuudha. Malee
just autarky yookaan self sufficiency guutummaatti hin danda'amu yookaan isolationism hin danda'amu. Addunyaa ammaa keessatti isolate taatee yookaan biyyoota kamurraa adda baaftee jiraachuu hin dandeessu waan ta'e. For example, fakkeenya yoo fudhanne jechuudha, akkuma duratti isinitti hime, the European Union tokkummaan warra Awurooppaa kanaa jechuudha yookaan immoo United States yommuu fudhattan Ameerikaa, each supports their own commercial aircraft industries. Aircraft isaanii jechuudha industiriiwwan warra xiyyaara oomishan keessumattuu targeted godhanii kan irratti hojjetanidha. Isaan kana akka gabaa keessaa hin baaneef jechuudha. So that those industries can compete more effectively in market dominated by few companies jechuudha. Targetii guddaan warra kanaaf ni laattama. Warri kun akka gabaa keessaa hin baaneef protect ni godhamu, ni eeggamu, baay'ee ni eeggamu jechuudha. Baay'ee ni tikfamu. Hamma kana yoo jenne gara Marxismitti dabarra. Marxismitti dabarra. Marxismiin akkuma isin jedhe namoonni tokko tokko kritikiidha. Critic of capitalism. Kunola critic of capitalism jechuun kapitaalizimii kan qeequudha. Dura kapitaalizimiitu ture. Kapitaalizimiitu meejariidha malee Marxismiin meejarii miti qeeqxuudha jedhanii warra falmantu jira gaa. Meejarii jedhee kaa'ee jira koorsiin global trend keessanii akkuma kanatti laallagaa meejarii ma jennee fudhannaa jechuudha. What is Marxism? Political economy. Marxism jechuun egaa hin beektu. Marxismiin can inni affect of historically specific mode of production on a way human behave and integrative analysis of economy, society and the politics keessatti Marxismiin baay'ee qeeqa kan dhiyeessuudha. Keessumaa kapitaalistii kan qeequudha. History keessatti immoo kapitaalizimii maan wal qabata production mode of production faa wajjin jechuudha. Karaa ittiin oomishamu hin jirmin karaa oomishaa maal irratti kapitaalistoonni yemmuu hiyyeessota cunqursan waan arguuf kapitaalizimiin baduu qaba jedhee kan falmuudha jechuudha Marxismiin. Kanaaf ikoonomii keessatti diinagdee keessatti jechuudha society hawaasummaa fi siyaasa keessattis analysis yookaan ni xiinxala jechuudha. Xiinxala adda addaa kaasa Marx jechuudha. Hundeessaan Marxismii. Exploitation and the alienation of labor by capital within the capitalist mode of production. Capitalistoonni jechuudha exploitation of labor. Humna warra hiyyeessaa yeroo cunqursan waan arguuf akkasuma immoo kapitaalistiin beektu gaa yemmuu kapitaalizimiin akkamitti akka Yurooppii keessatti keessumaa Ingilizii keessatti akkamitti akka inni hundaa'ee gara Yurooppiitti akka inni faca'e burjaa kilaasii jechuudhaan kilaasii irratti baay'ee waan kan inni focus godhu unit of analysis was class not individual. Individual yookaan nama dhuunfaa osoo hin taane kilaasii irratti jechuudha. Marxismiin kan inni focasiinsa private economy jechuun private property evilin yookaan wanti gadhee wanti hamtuun private property dha jedha. Private propertyin isheetu nama wal caalchiisedha. Kilaasii lamatti qooda hawaasa. Tokko burjaa kilaasiidha. Proletariat warri jedhuun ammoo warra dafqaan bultoota jedhuuntu jira. Kilaasii kana lamaantu jira. Warri kapitaalistoonni kuni warri qabeenyaa qaban jechuudha. Warra kana cunqursu exploitation of labor jechuun humna isaanii gatii salphaadhaan bitu. Gatii salphaadhaan qacaranii hojjechiisu jechuudha. Gaafa kana dureessa ta'ee itti fufaa, hiyyeessi hiyyummaa isaatiin itti fufaa jechuudha. Kanaaf siistama akkanaa kana hin jaallatu Marx jechuudha. Kanaafidha kan inni kapitaalizimii qeequ. Kapitaalizimii keessatti kilaasiin kun waan jiruuf jechuudha. Komunizimiidha kan inni deeggaru. Namni hunduutu wal qixxaate jedha. Utuu ka'anii warri kun jechuunis warri proletariat warri jedhuun kun warri dafqaan bultoonni inni jedhuun kun ka'anii revolutioniidhaan yookaan warraaqsa kaasanii warra kana kuffisanii booda gara komunaalitti dhumni isaa gooliinsa komunizimiin otoo hundeeffame gaariidha yaada jedhamu kaasa jechuudha.
aims to transform kaayyoon isaa economic kana garamitti transform gochuudha jechuudha. Social organization kanas garamitti overcoming capitalist to establish more just society. Waan isin jedhe capitalismii kuffisuudhaan jechuudha. Society justii taate yookaan society haqummaan keessa guute hundeessu. Society qabeenya nama hundumaa kun kan kooti kun keetii kan hin jenne walqixa kan ta'e jechuudha. Society akkasii hundeessuudha jechuudha. Sila aimiin isaa kaayyoon isaa jechuudha. Marxism as a doctrine of how to manage an economy has been discredited. Namoonni baay'een discredited godhaniiru jechuudha yookaan gatii dhabsiisanii jiru. Sababni isaas kritikiidha malee kuni meejarii miti waan jedhaniif jechuudha. But as an analytic tool and ideological critic of capitalism, jechuunis capitalismii akka qeequtti it survives and will continue to survive as long as those flaws of those the capitalist system remain. Example, widespread poverty side by side with great wealth. Argitanii poverty'n widespread dabalaa deema, wealthiinis immoo akkasuma warri dureessota turan immoo isaanis dureessa ta'anii itti fufu jechuudha. Kanaaf saayidii tokkoon durummaatu dabalaa deema, warri dureessotuma ta'u qabeenyi isaanii dabalaa jira bula. Warri hiyyeessonni immoo hiyyeessota ta'anii hiyyoomaa deemu jechuudha. Hiyyoomaatuma bulu. Kun egaa ammallee waanuma jirudha jechuudha. Waanuma argaa jirrudha. Kanaaf survive ta'ee jira jechuudha. Dhiibamullee Marxismiin kuni waanuma survive ta'ee jirudha. Argaatuma jirra jechuudha. Anis nan deeggara akka nama tokkotti Marxismiin akka jedhutti yeroo kapitalizimii kana nan qeeqaanis jechuudha. Amma addunyaan yeroo kapitalizimiiti, hiyyeessonni yeroo itti cunqurfaman, humni isaanii yeroo gatii salphaan bitamu keessa jirra. Kapitalistoonni just dureessi tokko magaalaa keessaa iddoo meeqaamee warshaa mana qabeenya qaba, hiyyeessi immoo mana kiraa yookaan iddoo keessa mataa buufatu iyyuu hin qabu. Dureessuma ta'ee itti fufa qabeenyi isaa dabalaatuma bulaa, hiyyeessi immoo ittuma hiyyoomaa boolla seeraa akka kanadha. Kanaaf Marxismiin yaaddamni isaa kun hammallee baay'ee survive ta'eetuma jira jechuudha. Contemporary ilaalla gara dhumaatirra amma gaa contemporary theories of IPE international political economy keessatti theoryiiwwan contemporary warra ta'an. Contemporary jechuun recent, present, current jechuudha. Isa ammaa jechuudha. Achi keessaa hegemonic stability theory. Hegemonic stability theory ilaalla. Lammaffaa irratti structuralism ilaalla. Gardhumaarra developmental state ilaalla. Hegemonic stability theory maal jedhu? Hegemonic stability is a hybrid theory containing elements of mercantilism, liberalism, and even Marxism. Kanneen sadanuu of keessaa qaba jechuudha. Sadanuu of keessaa qaba. Keessuma mercantilism. It is closest association, however, is with mercantilism. Mercantilism. Theoryiiwwan warra meejarii ta'an jiru mini isaan hundumaa kan of keessaa qabudha. Elementoota jechuudha. Elementoota jechuun achi keessa yaadota funaannatu qabaa jechuudha. Jara sadan san keessaa iyyuu hegemonic stability theory jechuudha. Garuu caalaatti kamiin walitti dhiyaata? Mercantilismii wajjin walitti dhiyaata. Sirriitti jala muradha. The key point qabxii ijoon as keessatti hegemonic stability theory keessatti ka'u maalidha? That there must be hegemonic power. Aangoon hegemonic jechuun guddaa kan ta'e jechuudha. Aangoo guddaa kan qabdu biyyi wayii jiraachuu qabdi. That means single dominant power in international system to ensure international economic and political stability. Siyaasa addunyaa fi political stability yookaan tasgabbiin siyaasaa akka uumamu dinagdee addunyaa kana keessattis ta'e siyaasa addunyaa keessatti tasgabbiin akka uumamu biyyi single dominantii kan taate, single kan taate yookaan biyyi takkittiin jechuudha hunda kan to'attu, hunda garaftee kan bulchitu jiraachuu qabdiidha.
Fakkeenyaaf amma Ameerikaa fudhachuu hin dandeessu. Hegemonic poweridha Ameerikaan amma fakkeenyaaf. Akka feete gochuu hin dandeessi biyya ani akkasitti nama naga. Only hegemonic power can establish the international rules that facilitate orderly exchanges amongst countries and should punish transgressors with predictable penalties jechuudha. Argitanii hegemonic power jechuun aangoo guddaa biyyi qabdu tokko, single dominant power jechuun biyya aangoo guddaa qabdu hundumaa to'achuu kan dandeessu tokko yoo jiraatte jedha. Only hegemonic power qofatu maal gochuu danda'edha? Establish the international rule. Seera ni baafti. Seera addunyaa waa ta'e jechuudha. Seerota maal ittiin facilitate gootu. Exchange fi waan akkasii kana biyyoota gidduutti waan raawwatamu kana trade ta'uu danda'a. Waan adda addaa jechuudha. Ni baafti. Warra seera sanarra darban transgressors jechuun irra daddarbitoota jechuudha. Seera sarara siif keessi sarara sanarra yoo ceete jechuudha. Punish with predictable penalties. Penalitiidhaan yookaan yommuu adabdu jechuudha. Predictable penality tokko hin keessa predictable jechuun kan eeggamu jechuudha. Inni expectable jechuudha. Kanaaf hin adabdii jechuudha warra akka seera sanaatti buluu didan. Kanaaf alaqaan jiraachuu qabdiidha amma as keessatti yaadni isaa yookaan immoo to'ataan jiraachuu qabaadha. To'ataan jiraachuu qaba. Biyyi tokko hegemonic poweriin tokko jiraachuu qabdi. Warra dideeta faraaggatu warra seera keessaa bahu kan adabdu jiraachuu qabdiidha yaadni isaa akkasanii. The role of hegemonic power. Hegemonic poweriin tun jechuudha rooliin yookaan gaheen ishee jedhu leadership in the international system. Lead gooti jechuudha. Leadershipidha yookaan hoggansa ni hogganti jechuudha. International system yookaan sirna addunyaa kana stabilizer stable gooti yookaan ni tasgabbeessiti jechuudha. Economies ta'e siyaasa addunyaa kana ni tasgabbeessiti. And the strongest power among all states in the international structure of the state jechuudha. Strongest power immoo ta'uu qabaatti. Aangoo cimaa kan qabdu ta'uu qabaattiidha. Hegemonic power has incentive ability, capabilities. Dandeettii guddaa kan qabdu taate jechuudha. Hegemonic poweriin kun yookaan biyyi tokko biyyi powerii olaanaa qabdu kun jechuudha. Provide public good. Public good jechuun faayidaa waloo yookaan faayidaa uummata bal'aa jechuudha. Kan provide gochuu dandeessu yookaan dhiyeessuu kan dandeessu ta'uu qabdi. As it has the greatest power. Sababni isaas aangoo olaanaa qabdi waan ta'eef. In part perpetuating the existing international system that gives him the dominant status. Dominant status yookaan akka ishiin dominantii taatu to'attuu hundumaan olii akka isheen taatu kan godhe egaa international systemii kana waan ta'eef yaaduu qabdiifi akkuma argite dhidhiituu hin qabdu aangoon qabatte. Ameerikaan amma hegemonic poweridha jechuu danda'anii garuu hegemonic powerii taate duba jirtu public goodiidhaaf hojjechaa jirti waan jedhu irratti immoo gaaffiitu ga'a. Hegemonic stability theory the root of cause of trouble yeroo Great Depressioniin yeroo Awurooppaa fi Ameerikaa mudatetu jira 1920mootaa fi 30moota keessa jechuudha. Great Depression jedhama yeroo sani economic troubleidha yookaan jeequmsa diinagdeetu uumamee ture. The absence of benevolent hegemon. Benevolent hegemon jechuun kan namaaf yaadu jechuudha. Kan namaaf gaddu, kan namaaf hoo'u, kan namaaf garaa laafu. Kanaaf hegemon isheen dhabamuu isheetitu Great Depressionii fide jedhaniitu achirraa ka'aniitu jechuudha. Great Depressionii sana kan fide hegemonic poweriin benevolent kan taate dhabamuu isheeti. Kanaaf jiraachuu qabdii jedhanii achirraa ka'u jechuudha jarri kuni. That is dominant state jechuun biyya dominantii kan taate. Willing and able to take responsibility. Itti gaafatamummaa fudhachuuf fedhii kan qabduu fi kan dandeessu taate in the sense of acting as an international leader, a lender of last resort as well as consumer of last resort for the smooth operation of international economic system as a whole jechuudha. Kanaaf international economic system kun akka smooth ta'ee akka itti fufu akka operate godhu
The old hegemon fakkeenyaaf Great Britain old hegemony turte. Amma eenyu akka ta'e Waaqayyo haa beeku. Ameerikaa dhagaa maal gaaffii qaba. Old hegemony kan turte Great Britain fakkeenyaaf biyyoota addunyaa kana hundumaa lead gochaa alaqaa taate fi kan turte jechuudha. Had lost the capacity to stabilize the international system. Yeroo amma yeroon kuni Great Depression sababii kanarraa dhufee waan jedhurraa jechuudha. Old hegemony kan turte Great Britain yookaan Ingiliiziin capacity ishee dhabdee jirti hin dandeenye. Wise new latent jechuudha. Inni dhiyoon immoo United Statesin immoo did not yet understand the need to take that role. Role sana hin fudhanne or the benefit of doing so, hence global economic stability fiduu hin dandeenye waan jedhurraa ka'anii jechuudha. Yeah, sorry. Hegemonic stability theory nammasi the rationale behind the rationale jechuun sababa jechuudha. Mitiire the rationale behind the establishment of the Bretton Woods institutions. Bretton Woods institutions kan jennuun jaarmiyaaleewwan kan akka IMF, International Monetary Fund, World Bank fa baankii addunyaa jechuudha. Isaan kanadha. Bretton Woods jedhamu bakka tokkotti isaanii. Bretton Woods kana immoo kan to'atu eenyudha yeroo ammaa kan harka lafa jalaatiin ittiin uummata addunyaa bitaa jiru Ameerikaa. Both being the products of America, American power. Ameerikaatu product godhe oomisha jechuudha jara kana ittiin addunyaa to'achuuf. And influence. On this point, qabxii kanarratti egaa it is specifically worth noting that Great Britain was given an important role to play, but British interest and desires were clearly secondary. USA dominance was manifested in particular by the adoption of the USA blueprint for the IMF jechuudha. Blueprint yookaan proposaalii yemmuu dhiyeessitu IMF dhaan jechuudha. Dominaansiin USA keessatti mul'atee jira. Kan British illee secondary importance yoo ta'e jechuudha kan Britain. Egaan Ameerikumatu kalaqee jira kana blueprintis baasee ergasii ittiin addunyaa to'achaa jira jechuudha. World Bank fi IMF egaa fandiidha minidha fandi godha International Monetary Fundiidha biyyoota adda addaatiif liqii fandii godha developmentidhaaf mana barumsa maalii kana ijaaru. World Bankinis liqii adda addaa kenna. Karaa sanaan Ameerikaan biyyoota to'achaa jirti. Isa lammaffaatti haa darbinu. Structuralism dha. Contemporary theories of international political economy warra ta'an keessaa lammaffaan structuralism dha jechuudha. Variant of the Marxism perspective. Variant jechuun achirraa kan derived ta'edha jechuudha. Marxismii irraa kan inni derived ta'e structuralismiin. Structurein jijjiiramuu qabaadha mala. Marxismiin kilaasiitu jira. Kilaasii lamatu jira. Warra burgaosis warri inni jedhuu fi proletariat warri jedhamu. Kanaaf structurein kun jijjiiramuu qaba. Achirraa kan dhufedha jarri kunis jechuudha structuralismiin. And starts analyst from practical diagnosis of the specific structural problems of the international liberal capitalist economic system. Liberally ta'ee capitalist economy achirraa jechuudha kan inni jalqabu start godhu. Practical diagnosis jechuun just yaalii gochaan jechuudha. Gochaan hin jedhamini yaaliin taasifamu. Achirraa ka'eetu warra liberal capitalist economy warri ta'an ni jiru. Whose main feature is center periphery. Center periphery jechuun warri gidduu keessaa taphatan jiru biyyoonni guddatan jechuudha. Periphery irra immoo itti naanna'anii jechuudha. Fiixee irraa immoo warri taphatan jiru. Center periphery jennaan isa kanaan yookaan dependency. Global north egaa warra centerii jechuudha. Isaan gidduu keessaa warra taphatanidha. Taphattoota gidduu keessaa jennaan. And the global south immoo periphery jechuudha.
peripheryidha isaan fiixee irraa warra taphatan. Kanaaf gooftoliin gidduu keessa jiru jechuudha. Amma feesbuukii koo irrattis waa'ee kanaa maxxanseen ture. Gooftoliin gidduu keessaa taphatu, garboonni immoo itti naanna'anii hurraa gooftolii isaaniitii irraa harcee funaannatu. Kana jechuun maal jechuudha? Warri gidduu keessaa taphatu kun seentarii irra warri taphatu kun faayidaa isaanii, intarestii isaanii eegsifatu achi. Warri immoo fiixee kun ilaalanii bakka harka cabacabuu jechuudha. Ajjaabota isaan kunni. Ajjaabiidha jechuudha isaanii fiixee irraa taphatu. Global South jennaan warra kanaan. Global North jechuun immoo warra seentarii kanadha jechuudha. Which permanently resulted in unequal jechuudha. Unequally uuma. Unequal exchange jechuun warri North Global Northiin jechuudha. Global Northiin dureessota isaan biyyoota guddatanidha. Global Southiin ammoo miskiinota jechuudha. Biyyoota hin guddatanidha isaan kun developing country yookaan periphery irra fiixee irraa warra taphatu jechuudha. Warri kun kana uuma jechuudha gaa amma structurein addunyaa kana fakkaata jedhu gaa amma ala structuralistoonni jechuudha. Structuralismiin achirraa kaa structurein addunyaa kana fakkaata. Structurein kun geeddaramuu qaba. Sababni isaas unequalitytu jira in terms of trade. Daldalaan investimentiidhaanis walqixxummaatu jira. Biyyoonni guddatan guddachaama jiru, biyyoonni hiyyeeyyiin immoo ittumaa hiyyoomu. Structurein addunyaa kanaa kana fakkaata. Center peripheryidha yookaan dependencyidha. Breaking of unequal in terms of trade needs rapid development through rapid industrialization jechuudha. Rapid karaa daddafaa ta'een jechuudha. Industrialization uumamuu qabaadha. Unequality'n kuni cabuu qabaadha. Amma as the market does not perform properly in the developing countries, the government has to take steps for industrialization of step uumuu qabaadha. Perspective'n kuni by the way Paris Beach Singer thesis jechuudha ni dandeenya maa jechuudha. Namicha Latin America Paris Beach and Singer namoota lamarraa kan inni hundaa'e. Perspektiiviin structuralismii kun jechuudha. Proponentoonni yookaan advokeetonni isaa namoota lamaan kanneen gurguddoodha. Paris Beachii fi Singer jechuudha. Kanaaf Paris Beach Singer thesis qorannoo inni gaggeessirraa jechuudha kan inni fudhatame. It advocates for a new pattern of development based on industrialization via import substitution based on protectionist policy. Protectionist policy akkuma isin jedhe industrii biyya keessaa maal gochuu protect gochuu yookaan tiksuu jajjabeessuu jechuudha. Kanaaf karaa sanaani substitute gochuudha. Based on industrialization via importage. Well, hamma kana yoo jenne hin gaanatti fakkaata. Daqiiqaan keenya baay'ee deemee jira. Kanayyuu sagaleen na duudaa jira ammaan tana. Developmental approach itti darbina. Developmental approach ammoo gaa kumita developmental state yookaan mootummaa maal jechuudha. Developmental state approach mootummaa misoomaa akka jechuuti literally limaataawi mangist approach sana ammoo kan hordofan jiru contemporary dha beekaa kunniin jechuudha kan akka Japan faa warra kana jalatti kan isaan ramadamani. The term developmental state mootummaa misoomaa maal argisiisa? To a state that intervenes and guides the direction and the piece of economic development. Yemmuu biyyi jechuudha kallattii keessu jechuudha guddina ekonomiitiif. And it advocates for the robust role of the state in the process of structural transformation in developing countries jechuudha. Argitanii robust role jechuun strong pervasive role jechuudha.
biyya immoo sirriitti keessa galtee ikonomii sana economic development yookaan guddina diinagdee keessa immoo harka sirriitti galfattu jechuudha. Some of the core featureewwan yookaan amala armaan gadii kana qaba. Tokko strong interventionismidha. Biyyi sirriitti keessa seenti jechuudha diinagdee keessa waan baraamini. State's willingness and ability to use set of instrumentiiwwan akka taaksii faa, subsides, diggoma, import controls warra sila jenne waan akka kootaa faa jechuudha. Import control isaan export promotion alergii jajjabeessuu, targeted and directed financial and credited policy instrumentii faa isaan kana jajjabeessuudhaan egaa biyyi strong interventionism raawwatti jechuudha diinagdee keessaa harka sirriitti galfatti. Featurii lammaffaan existence of bureaucratic apparatus to effectively and effective implement the planned process of development jechuudha. Apparatusii yookaan yaalii bureaucratikiitu jira jechuudha. Ammasii sadaffaa irratti immoo active participationiitu jira. Active participation and the response of private sector in jechuudha. Sector to state existence of active participation and the response of the private sector to state intervention jechuudha. Stateini private sector hunda keessa galuu qabdi waan jedhudha. Walumaa gala kana fakkaata. Sa'aatiin tokko guutee jira tutoriyaaliin keenya irra. Kanaaf developmentalist structuralism fi hegemonic stability theory contemporary warra ta'anidha jechuudha. Isaan kunniin mee waliin dorgomsiisaa isin kunoo jalatti compare and contrast godhame kun akka assignmentii itti kenna. Mercantalism, liberalism, Marxism, hegemonic warra kana hunda ilaalle miti warra kana major jennee ilaalle. Warra kana sadan immoo contemporary jennee ilaalle. Assumption isaanii irratti hundaa'uudhaan yaada isaanii irraa ka'an core propositions yookaan immoo propositionii isaan lafa kaawwatan irratti policy prescriptions imaammata isaan hordofan irratti hundaa'ati jara kana compare fi contrast godhaadha. Walumaa galatti tutoriyaaliin keenya theoretical perspective of international political economy irratti ilaalle kana fakkaata. Warra meejarii keessa liberalism, Marxism fi nationalism or mercantilism ilaalle. Warra contemporary keessa ammoo structuralism, developmentalist approach fi structuralism ilaallee jirra jechuudha. Walumaa galatti kanadha. Hamma yoonatti waan nafaana turtaniif utuun nufin dhugaa sa'aatii tokko ta'ee jira. Kunoo viidiyoon kun dheeratee jira. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Miidiyaa dirree barnoota afaaraa hordoftan subscribe gochuu akka hin daganne jajjabeessaa immoo miidiyaa dirree barnootaa like comment godhaa viidiyoo kana irraa keessan paartii taanuun wal arginaa. Aan obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha yuunivarsiitii Finfinneetti mana barumsaa seeraa irra. Nagaan turaa saba qashtii saba guddaa baay'een isin jaalladhaa. Bye bye.